نمني صومنا خيسة ويا مالك يروح صومنا من قدام مالك نما أقول لك ولي صومنا خيسة اللي بعاتنا ورد حرارات وكده دبنا برسيسون بوا مالك سين جتة جالة ستي بسچوف بس وانت مفولة لا ستوف تيمال بو السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أشياء ما ركبوني أكم جرت جرا جرا تربي داوتو تخينيا ميديا خينيا أرو ميديا راح داوتشا جرت سجنتان كينيا أرانتنا سجنتا تربيت يوكم ويا لو سبي خيسا كمان نسني دونو سجنتا بشننات إيجا سجنتا خنا جرت أمر راح خاسين قربت داوتشو إن دقتنا سنين جتا كسو سبسكرايب لايك شير قولو إن دقتنا إيجا داوتو تخينيا تحت تخينيا ويلكم تو بكرة جنبتن إيجا سجلتالي هنجا جيران هندو ولين جافنا إن شاء الله تعالى وان سان جيبسن وليلا لا جتشو إيجا را خسماس نما هارا ومسنسا كارو ميديا لا نما تفوقنا جافي سبجيني مقايسة ديو خوالي سنبرسيب نتا إيجا سجلتا جرا جافي تكفات ديمنا جتشو جافي تكفارا باتي رمضانا باتي خالين مالتو أدي سبودا ديبي فعلا ديبستاني جتشو باتي رمضان باتي خانين ما تؤدي سبب ده فيرس باتي خانين ما تؤدي سبب بيبس لو أنتنا نجيز باتي خاني وانا دورو باتي وقعت كخيس على رمضان نكون خان باتي تكاكفو غرو باتي خلا تكبوتو خانياتي هكني بيجا غرا غوتتين تو باتي تكتي سان زا خدا نرا هنگا زا خدا فرنا ننگا سيوانا يدو باتين رمضان سني باتي أدتاتي شوف باتي رمضان وانت ديسا قلنا تا جي جرادني أيه مسين سخي نهاروا يوخان نما هاروا إيجا مكا خطرا قولان نوفيسي سنجاب بلسخية إيه بكان كي إيه سنجاب إيه مكان في إبراهيم عبد الله نانجاني سرمابو غافير سنغا بستني سوال جيا رمضان مالتو جيا خاري نتقولي تريم أيوة جيني جيا رمضان جيا خاري نتقولي ولما قلت جيني رمضان كون جيا شيطاني لس كيسا نمر راي لمو جيا رزقيتي جيا نمن اللين كيسا بركاتي كيسا بركاتي كبو جيا نمن اللين كيسا تولي جلو كيفا ولي كو شوف هيدي هيه جيني رمضان وني جيا خاين الديسة قلو جيا حالا عمل شيء خيسة سري فقني جيا رزقي جيا قمتشو جيا واللولا هندي يفهمت والقافتو هميلي ايه جيا يوكان نياتشو يوكان بيغو تندانو أيه إيجا غافي خنيا تكوفانا كيسن بشان سيسا جرا دي قدار كمنا غير غافي نبي فراتي ديبنا غافي لما دا ما جتي نمني صومنا خيسا ويا مالك دفي بريزي كاميرا لبستك نمني بني صومنا خيسا ويا مالي فرق namni soomana keessa guyyaa waan rafu akka beelti ittiin dhagaamnee fi akka araanni garagaraa kaduraan beekotti hin kaanee fi akka namaanis wallolee zanni ittiin bannee dhaqanii ijaaramu. Hamilee keessa hin qannasina shab godhaa bisee sagantaan dabre ayyee nurra soonaa guyyaa maal namni wanni jira ramadanaa keessa guyyaa rafu وان حلقة القرآن في ذكر في الدعاء قلاب لنزل جاء كثيرا همي يبسا سريت namni wali guyyaa soomana rafuu fi waan akkam taateroo gochaa bulu. أيه
wanni baatii kana keessa rafanii takkaa nyaachuuf rafan takkaa dhuguuf rafan. Maaliif jennaan irrii baaqsee halluma dhugan ta'a. Beelmaan rafanii jechuudha. Egaa daawwattoota keenya kabajamoo kanneen qaroo miidiyaa irraa nu daawwachaa jirtan kanneen biyya keessaa fi alaa akkasumas hundi keessanuu egaa waan namni rafuuf yaada kanneen jiranii isin yoo kana caalaa yaadni biraa jiraate biyya isaan maaliif yaadni bareedan namni yeroo soomana wallee rafuuf qaaxiraaf rafa malee waan biraatiif miti. Kun ammoo akkuma yaada isa dhugaa duraa san irratti maaliif zanniin akka walitti hin banneef illee ilmi namaa kan rafuu jechuudha. Egaa gara gaafii keenya sadaffaa irratti deemnaa. Gaafiin keenya kan sadaffaadha. Yeroo soomanaa manguddoon maaliif namaa wallolti? Akka irraa qabatti maaliif guyyaa nama jeeti manguddoodha? Manguddoo yeroo soomanaa wanni loltuuf akkuma laal waan duraan araadaa fi waan adda addaa waan duraan beektuuf araadaa qaxaraa wal keessatti ta'uudhaan saniif baatee loltee nama wal loluu qabdi. Hayyee? Manguddoo wanni soomana keessa darbii baaqaatee nama waliin haraaraa tutti dhufu. Sham haraaraatti dho'ee jechuudha. Hayyee? Manguddoo wanni ramadaana keessa nama loltuuf sababa araada garagaraati. Wanni namaa loltuuf araada san dhabuudhaan nama wallolti. Daawwattoota keenya kabajamoo egaa jarri sagantaa gamuma tokko deemee jira. Manguddoo yeroo soomanaa keessa wanni lolaa ooltuuf yeroo hunda wanni lola filattuuf deemee dura akka namaa taatee lolaa ooltuuf sababa soomanaaf osoo hin taane soomanaan akka osoo hin taane haraaraatti ka'e yookaan araadaatti ka'e jechuudha. Duraan araada guyyatti waa hedduu nyaatan waan ta'eef sababa saniitti filatanii nama haraaraan itti jirtu waan irra laaltan hin qabdanii jechuu barbaadeeti. Egaa gara gaafii keenya afuraffaatti haa dabarru. Gaafii keenya afuraffaa keessatti ati takkaa soomana furtanii beektaa? Soomana takkaa furtanii beektaa? An soomana guyyaa muraasa mure waniin baadiyyaarraa hara gabayaa deemeef nyaata bareedaa garee qalbiin jeetuun itti nabuudhaan ol seenee qadaaniin baasa jee ziqitti godhee deemte. Sham hamilee. Bikana kan sagalee akka waan nuyi ayyee. Ati takkaa soomana furtanii beektaa? Soomana kana yoo sirriitti hin beekne garuu furuudha. Ayyee. An soomana horeetiin jira akkaan itti horees akka malee dadhabee laaffadhee karaa dheeraa deemuudhaan sababa sanii ture. Soomana hin furre walumaa galattu wani yaadu dhufa. Sham. Egaa daawwattoota keenya qaqqaali. Uummanni Oromoodha akkuma Soomaleen salaata jabeessitu soomana akka malee jabeessina. Ijoolleen ta'e jettee qoonu soomana hin furtu. Waaw tokko akka tasaa ta'e guyyaa imaltuu deeman guyyaa akka magaalaa dhaqanii baastaan faan itti hurgaa'ee yoo taate ijoolleen furte malee egaa namni soomana furu hin jiru jechuudha. Kanaaf gaafii kana akka ajaa'ibatti gaafachuu waan nu barbaanneef isa kana egaa gara gaafii keenya isa shanaffatti deemna. Dubara barsiisuun bu'aa maalii qaba? Dafii barreessi. Dubara yookaan shamarran barsiisuun bu'aa maalii qaba? Dubartii barsiisuun bu'aan inni qabu giseenii fi heerumtee kan dhaltu taate barnoonni waan haadha biraan ka'uuf yoonni kan hin baratin kan heerumtu taate ilmaan jaahilummaa waan dhaalchiftuuf yoo baratte garuu akka barnootatti ajaju akka jaahilummaan dhaalchifneef kanaaf bu'aa qabatu dubartii barsiisuun. Sham. Ayyee. Dubartii barsiisuun wanni bu'aa qabuuf akka gisee jaarsarraa mataa qabatuuf gargaara. Sham. Ayyee. Dubartii barsiisuu wanni bu'aa qabuuf faayidaa hedduudha. Booda hoggaanii fi abbaa mana isiitii wajjin bultii isaanii akka bareedduu fi akka garatee waliif ajajamanii. Sham hamilee. Ayyee. Dubartii barsiisuun bu'aa guddaa qaba. Maaliif jennaan gisee oofamtee maatii isiitiin ni barsiifti waan taateef akkasumatti abbaa warra isiitii wajjin bulmaata keessatti akka malee walii galti waan taateef. Sham. Egaa
daawwattoota keenya kabajamoo gaafii kana waan hedduu akka irraa barattan abdiin qaba. Maaliif dubartoota barsiisuun akkasumas shamarran barsiisuun bu'aa guddaa akka qabu. Gaa'ela sii keessattii fi akkasumas jireenyuma sii keessattuu bu'aa guddaa akka qabu kan eeranii jiranii jechuudha. Kanaaf shamarran keenya barachuu qaban barumsa idileetii fi barumsa amantiitis gadi fageenyaan baruu qaban. Maaliif haadhummaadhaaf isaaniif deema waan ta'eef haadha maatii waan ta'aniif haati gaa nama waa beekuu hin taane bu'aa dilas hin qabu ta'a. Kanaafuu haadha waa baratteetu gaariidha. Haadha waa barattee nu barbaachisaa jechuun waan kenna. Egaa gaafiin inni jaaffatti dabarra. Ilmi namaa jireenya addunyaa irra jiraachuu maaliif jaalata? Ilmi namaa jireenya addunyaa irra jiraachuu maaliif jaalata? Wanni jaalatuuf jiruu bareechee jiruu bashannana godhee jiruu imaanaan guutee diin irratti qabsaa'ee kan jiraatuuf saniif jireenya jiraatu barbaada. Shab 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 shab. Addunyaa jiraachuu nama waan jaalatu akhiraa garaa akka jiraachuu osoo jiraatu irra guddaan ammoo jannata addunyaa lallabuudhaaf jira jiraatu. shab. ilmi namaa wanni addunyaa irra jiraatu fedhuuf kaan sababaa akkanumatti addunyaa kanarratti jiraachuu fedhii lubbuutiin akkumatti wantoota garaagaraatiin jiraachuu fedha. Kaanis akkuma odeessa jetti asumarratti asii akhiraa dalagachuu fi asii diin keessatti waan garaagaraa hojjechuu Ati kamiif filatta? ammoo diiniif hojjechuu Good. Dabaltee jiru. Ilmi namaa wanni addunyaa irra jiraachuu jaalatu tokko tokko immoo nyaachuuf jiraata. Kaan immoo akkuma obboleeyyan keenya jee saniif jiraata jechuudha. Egaa gaafii bareedaadha. Ilmi namaa wanni addunyaa irra jiraachuu jaalatu kan qoonqoof jaalatuu fi akkasumas kan jireenya bareedaa ibaadaa achi gaditti ittiin dalagachuuf jaalatu sun jira jechuudha. Gaafii isa torbatti dabarraa inni tokko buna baratee fi kan hin baratin kan fuudhaaf filatta. Dura baratee fi kan baratin kan fuudhaaf filatta. Kan barate. Shab. Ayyee. Kabaratte haalaan barattee simti. Haalaan barate maaliif jibbitu? Warri haalaan kana waan sinifaa hedduun qaqqaree haalaan baas. Dhalaan gisee hadiisa kana haalaan kanaati. Boodayoo jaarsa sheeka ta'ee ulee fi akkana jenneettee moo jaarsa torbeeti. Gaasa sii jaarsa isii jaarsa adda beektuu jechuudha. Kanaafuu tanuma digirii maarree fixxeesii miti. Tanuma kutaa maarree kanaatee gartee takkasii fuudha. Yookaan ajijaan mataa shirshir isin godhatee jiru. dubartii anilleen taa'uma jidduu gala barattee fedha jechuudha. Tabbaratiin namni kan jiru. Asoo. Dubartii barattee fi tan baratiin tan fuudhaaf filatta osoo fuudhi isin jedhanii tan barattee fuutamoo tan baratee fuuta. Tan barattee fi tan baratee. Tabarattee fi tambarate jechuun wanni tanii nama filadhu tambaratini maaliif jennaan bareedinuma ilaaleetiin Tan baratiin filatee jechuudha. Warri hin baratinis nama tokko illee ilaalu carraa qabdanii garuu immoo dhibbaraa dhibbatee dubartoonni keenya heerumuudhaaf yookaan gaa'ela ishee ijaarrachuudhaaf ulaagaan guddaan isheerra jiraatu maali? Barachuudha. Asumaan dargaggeessa keenya taatonni qaroo miidiyaadhaa dhaamsa isinii dabarsanii jiran. Saniif gara barnootaa deemaa nama hin baratin namni jaalatu hin jiru jechuudha. Kanaafuu fuudhaaf hin filatamu. Saniifuu baradhaa. Akkam jettammoo? Shab miidhame warra baratee. Egaa gaafiin inni 8ffaan maallaqaa fi jaartii kam irra jaalatta? Maallaqaa fi jaartii kam irra jaalatta? Maallaqaa fi jaartii kam irra jaalatta? An jaartiidhaan irra filadhu. Maali? Maaliif jennaan jaartiin ilmaan naa dhalti waa hunda naa gooti laal akka yaadaan karaa biraan bobbaanes yaada kiyya haala bobbees mana naaf dhalti waa hundaafuu jaartiidhaan irra filadhu. Shabalee. Ayyee Anammoo maallaqa biyyaatti lachootu ni filadha maallaqa biyyaatti. tokko keessaa tokko Lachoo osuma filadha. tokko keessaa dirqama Tokko keessaa maallaqaan filadha. maallaqaan filadha jedha.
Sababni isaatis Ayyee. maallaqa wanni filadhu jaartii yoo maallaqa hin qabaanne sirraa hojii beeksisa uffatee maallaqa. Shab shab hamilee. Isin warri shamarranii warri maallaqaa jecha nama jibbitanii oolaa isinii malee gaafa maallaqa namni takkumatti ni qaama isa qote ifi eeggadha. Ayyee. An jaartii filadha. Sababni isiitis jaartiin maaliif jennaan baankii ta'e jechuudha. Gaafa osoo jaartiin qabne duratti maallaqa yoo qabaatte maallaqa karayyuu faffacaaftaa akkana goota. Gaafa immoo bultii ijaarratte jaartii ta'e akka haadha manaatti warra manaa qaba waan jettu waan taateef maallaqa san walitti qabdaa yoo faffacaaftu ni jabeessita jechuudha. Shab. Ayya. Ayyee. Ani isaan lachuun utuu ni fa'a. Ayyee lakki keessaa tokko. Ay, isaan lachuun hin danda'amu. Hin danda'amu. Hin danda'amu isaan lachuu. Kam irraa filatta? Kam jaalattaa dalaatti? Dirqamaan maallaqa dhabnaan jaartii dhabee jechuudha. Labdi. Maallaqaa fi jaartii keessaa tokko fudhu siin jaalatta. Kam fudhatta? Kan fudhatamu sirnaan jammu. Lachuutiin jaanga. Hin ta'u lachuu tokko Lachuu fudhata. tokko fudhata. Tokkuma. Tokko. Bakka maallaqaan fudhatu. Maaliif? Maaliif jennaan wanni fudhu bakka waa hundaraan bitaa akkasuma wajjin hojjetee jaartillee tabiraan haa bituu ni danda'a jechuudha. Warri isa eeggachuu ta'e isa gurbaan gaafa maallaqa jedhee isa biisee kutuuta. Faayidaa sibiilatee jira gurbaan guyyaa maallaqa dhabee akkas biraa deemus asumaanuu dhaamsa sii dabarsee jira qabadhuu siin jaayyee gara gaafii keenya isa sagalaffaa irratti dabarra. Gaafii sagalaffaa gaafii dafanii deebisuu qabdanidha. Inni nuti biraa takka siin jaaladha. Siin jettee jaalala sitti ibsachuuf osoo hancufa fuuldura si tuftee maal goota? Siin jaaladha jettee jaalala sitti ibsachuuf osoo hancufa sirratti tuftee fuulduratti maal goota? Siin jaaladha natti ibsuu dhiiftee hancufa yoo fuuldura na tuftu taate ani siisan hin jaaladhu anis irratti tufuu jechuudha. Shab 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 shab. Isiin jaalala akkasitti ibsachuu barbaadde. Ayyee. Siin jaaladha jettee intalti dhalaa takka jaalala sitti ibsachuuf osoo hancufa sirratti tuftee maal goota? Siin jaaladha jettee jaalala ibsatu osoo hancufa irra tuftee siin hancufa irra tuftee anis lama godhee siin hancufa irra tuftee ammas deemee siin jaaladha itti ibsa. Shab shab. Hancufa tirmiin irraa qabanteeni deebitee jaalala sii deebistee. Jaalala siin ibsa. Ayyee. Silaanin kabala gaadhala kabalu hin ta'u kabalee ittiin ibsaa jira. Ayyee. Maaliif sababni maaliif hancufa irratti tuftaa jee? Ayyee. Maaliif? Maaliif hancufa irratti tuftaa jaalalli karaa biraatiin ibsamu Oo. dubartiidha waan ta'eef dhoo waan hin taaneef sababniinis Saniif gaafuma gaafattaa jechuudha. gaafumaan gaafadhaa. Ayyee. Siin jaaladha jettee hancufa sirra narratti fuulduratti akkana siin jaaladha jechuun hin danda'amu. Ni danda'ama. Tuftee gaafa kam goota? Hancufa san firraa haqeetii ni nuqaa. Intalti dhalaa taarraa taraa ugaa siin jaaladha jettee hancufa sirra tuftee gaafa na fuudhi jettu sirratti udaanuu dorgu. Eegaa sana jaalalessi kee barumsiidha. Hin ulfaatu? Ni ulfaata gaa. Kanaafuu shamarran keenya eegaa. Yoo kisee lachaa gootee irra tufte san lama gootee kisee irra tufte yoo godhuu baatte kaa boodallee sirratti tuftu nama. Gaaf sanis takka gootee osoo jaallatee lama gootee irra deebistaa jechuudha. Kanaafuu eegaa shamarran keenya yeroo inni jaalala ibsatan kallattii ittiin ibsatan kallattii nagaa hedduu jira kallattii akkasuma afaaniin ergaa barreeffamaatiin ijaan hedduu jira kallattii kana ala kallattii dogoggoraa keessaa karaa si gaddaafatti jiranii waaw ijoollee hedduu eeggata gisee haatan ijaan faa keessaafuu warri akkasitti moggata walaaltan piliis keessaafuu baatii ramadaanaa isin eeggachuu qaban akkam jettan Akkana. Akkana. egaa daawwattoota keenya kanneen foddaa qaroo miidiyaatiin nu daawwachaa jirtan hundi keessanuu sagantaa keenya asirratti goolabnee jira. Sagantaan keenya har'aan tana sagantaa bashannanaati. Sagantaa addaati. Ramadaan mubaarak isiniin jecha sagantaa keenya biraa qabannee hanga dhiyaannutti nagaan nuuf turaa isiniin jecha. Waaw! Ramadaan mubaarak. Ramadaan mubaarak.